السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله يعني ناقكوت ناقيني كي خنجال الله هنك وجادا باك جرتن مرس ناقو دعوتوتن كي فيديو وراكنا كيستي حالة جيبي واتسابي برو سادا هارا وخريفو أما أبديت فرجني هارا وسادا داولودي قلتني قبوفتني اتفاقية دمتني نسم برسيس إيقا دعوتوتن كي جيبي واتسابين كنية چودا هدو تكو بريدا كنتي دي چودا كيستو جيبي واتساب برو نسادا كنية چودا WhatsApp hunda keessa hedduu bareedaa kan ta'edha jechuudha. Namni jibu WhatsApp Pro kana fayyadamu jechuudha. Sa'aat 24 online gubbaa taa'eetuma akkuma nama online gubbaa hin jirretti yeroo hunda akka barbaadetti fayyadamuu danda'a jechuudha. Sagalee namallee yeroo namni ergeef yoo barbaade dhaggeeffateetuma dhiisuu danda'a jechuudha. Yoo deebisuu hin barbaadin jechuudha. Garuu nama san biratti sagalee kana dhaggeeffatee jira yookiin barreeffama kana laalee jira jedhee hin himuuf jechuudha. Raayit mita qofa agarsiisa jechuudha isin galee. Kanaafuu namni jibu WhatsApp kana fayyadamu jechuudha. Keessattuu jibu WhatsApp Pro kana jechuudha namni fayyadamu akkuma fedhetti yaa'anii sa'aat 24 online gubbaa taa'uu danda'a jechuudha. Isin galee cinqi tokko malee. Online ofiidhaa hunda karaa hundaan cufatee jechuudha. Akka barbaadetti taa'uu danda'a. Amma immoo update ta'ee jira jechuudha. Versionii haaroosaadha haala daawunloodii godhattanii akkasuma online hunda yoo barbaadan ofirraa cuftanii itti fayyadamtanii isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaatan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana killik itti godhaadha. Achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa jibu WhatsApp Pro saadhaa haarawaa kan reeffamma update ta'e versionii haarawaa saadhaa bakka irraa daawunloodii godhattan liinkii saadhaa description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a jechuudha. Liinkii irratti yeroo kilik gootan jechuudha. Egaa yeroo liinkii irratti gootan jechuudha direct alaatul asirratti isin fida jechuudha. Asuma irratti kilik gootanii daawunloodii godhachuudha jechuudha isin galee wanti tokkollee wanti isin irraa eegamu hin jiru. Haala kanaan daawunloodii isiniif fidaa daawunloodii irratti kilik gootanii alaatul isiniif bu'a jechuudha. Yeroo gabbuufatan jechuudha akkuma WhatsApp kamuu banattanitti ni banatan jechuudha. Online isaadhaa guutumaan guututti sa'aat 24 gubbuma teessaniitu magartee akka namni isin argine yoo barbaadan ofirraa cufuudhaaf yaani akka namni yeroo waa isiniif erga jechuudha gonkumaayyuu argee jira online gubbaa jira waan isin ergitaniif laalee jira namni kun akka hin jenneen guutumaan guututti gartee online isaadhaa ofirraa cuftanii itti fayyadamuu barbaadan jechuudha. WhatsApp bicharra ni galtanii yeroo daawunloodii godhatanii banatan jechuudha. Achi booda tuqaa sana kilik ni gootu. Achi booda deep setting kajoona kilik gootu. Achi booda privacy and security kana kilik gootu. Achi booda kana walaa kun jechuudha. Laastisaaniin kun sa'aatii isin itti baatanii fi sa'aatii isin itti seentan akka namni hin argine yoo barbaadan jechuudha. Yookiin ammoo fakkeenyaaf sa'aatiin tokko qofa akka agarsiisutti asirratti kan raayii san bantu. Haala kanaan kana oonii gootan jechuudha isin galee. Guutumaan guututti immoo yaani waan namni isiniif erge akka laallamee jira yookiin waan kana abbaan isinitti erge sun akka isin laaltan akka hin bi'anneef jechuudha. Asirratti privacy kan jettu ni gartee irratti kilik gootu. Achi booda kana hunda raayitiitti bantu. Haala kanaan hunda sanduuqa kana guutuu raayitiitti gootan. Ni galee. Achi booda okay kilik gootu. Halas amma booda namni gonkumaayyuu online irratti isin argu sa'aatii isin itti baatanii itti seentanii keessaa baatanii isin hin arganii yaani sa'aatii itti baatanii sa'aatii itti seentanis namni gonkumaayyuu arguu hin danda'u. Waan namni isinitti ergees yoo akka isin ilaaltanii jirtan namni sun illee beekuu hin danda'u kalas akkuma isin nama online irra hin jirre yookiin shabaka irra hin jirretti WhatsApp keessan barbaachisaa haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Jibu WhatsApp kun kana kanaan fayyada. Tiyaanuudhaan asitti waan inni isin barsiisuu barbaadu as jalatti jechuudha. Miseejii namni isiniif erge miseejii fakkeenya namni dogongoraan isinitti erge fedhee isinitti erge akka namni suni miseejii egaa isiniif erge yaada jijjiiree yoo akka sallee dileetti of biraa godha jechuudha. Akka isin biraa dileetti hin taane
tana oonii godhuu qabdan jechuudha. Isin galee tana oonii godhuu qabdan. Yoo haala tanaan tuni oonirra jiraate jechuudha. Namni tokko waa isiniif ergee deebi'ee haquu hin danda'u jechuudha. Ofuma biraa haqa malee isin biraa hin haqamu. Isin galuu jiraame? Ofuma biraa haqa malee isin biraa hin haqamu. Tana haala kanaan oonii gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waatsaappiin kuni waatsaappii hedduu tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Of duuba deebinee yoo isin agarsiise jechuudha. Akkuma amma asirratti argaa jirtan jechuudha. Hundumaa addaa isiniif baasa jechuudha. Bakka gurubbiitti haala kanaan adda isiniif baasa. Bakka immoo hiriyootan keessaniif barreessanii haala kanaan adda addaan isiniif baasa jechuudha. Hundumaa adda addaan kaataagorii itti godhee bakkeedhaan adda baasee isiniif kaha jechuudha isin galee. Kanaaf waatsaappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Buufadhaati. Verjanii haaromsaadha. Liinkii isaadha akkuma asirratti isiniin jedhe diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kan jalaan isiniif ka'a. Kilik irratti gootan xawwaalii bakka daawuloodii irraa godhatan isin geessaa daawuloodii godhadhaatii haala nama isinitti agarsiiseen fayyadamaa. Egaa daawwattootaan kiyya isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tokkotin haadha barumsa birooti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.